Nagaaf araar jaalalli waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif baay'eetu maatii furtuu dhalootaa miidiyaa for akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u bakka jiraattanii bakka eegamtanii maqaan waaqayyoo galateeffamu. Tole har'ammoo waan tokko waan ajaa'ibaa tokko waan dhaggeeffatamuu qabu waan dhalootaaf ta'u tokko isin biraan ga'uu dhufeen jira. Ani akka kootti jechuudha barumsa baay'ee irraa argadhe. Baay'eenis ajaa'ibsiifadhe baay'ees kanan dinqisiifadhedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bara keenya keessatti nama akkasii jiraawoo nama waaqayyoon waaqessuudhaaf waaqayyoon galateeffachuudhaaf haalli dugda duubatti kan hin deebisne haalli duubatti kan hin harkisne maqaa waaqayyoo waammachuudhaaf jedhee baay'ee keessattuuf madaalee baay'ee keessattuuf ilaalee baay'ee iddoo baay'eettis of taasisabe jechuudha. Maaliif hojjettanii haati kun akkuma argitanii ijoollee lama baattee jirti. Egaa maaltu akka miidiyaa irratti yookaan immoo miidiyaa gootaatti ishii baase maal sababa maaliin akka baate akkamitti akka baate egaa miidiyaa garaagaraa irraa argitaniitu ta'a. Ani garuu waan ajaa'ibsiise tokko qofa dubbachuun barbaada. Baay'een keenya har'a qaama guutuu qabnu fayyaa guutuu qabnu harka duwwaa taanee yookaan immoo akka haadha kanaatti daa'ima toof harkatti baannee itoo jiraatiin iyyuu waaqayyoon galateeffachuudhaaf maqaa waaqayyoo waammachuudhaaf ulaagaalee garaagaraa baay'isuu dandeenya. Haati kun garuu bu'aa ba'ii guddaan otoo jiru haala hundumaa keessa dhaabbataniitu daa'imman kana qabatanii egaa haala jireenya biyya keenyaa ni beektu bokkaan jira waan meeqatu jira jechuudha. Kun otoo isaan hin daangessiin waaqayyoon galateeffachaa turan. Dhugaa waaqayyoon galateeffachuun waaqayyoon waammachuun haalaa fi bakkaan akka hin daangeffamne keessattuu dhaloota bara kanaatii fi ergaa guddaa yookaan immoo fakkeenya guddaa ta'anii jiru jechuudha. Haati kun akkuma kanas immoo warroonni dhimma kanaa arganii soogdan darbii miidiyaa irratti illee gadhiisanii hawaasni akka birmatee fi haala gaarii jireenya gaariitti akka isaan deebi'an godhan immoo asumaanis galatoomaa jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf taanaan waa dhugaa kana kunoo bara keenya keessatti haadholii akkasii qabna taanaan biyyi keenya dhiigaan miicamuu irraa bilisa baati. Haadholii akkasitti haala akkasii keessa taa'anii maqaa waaqayyoo waammatan dhabne durayyuu dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Baay'oliin haalli mijateefitu waaqayyoon gatan. Baay'oliin teessoon mijateefitu waaqayyoon gatan. Baay'oliin jireenyatti tolaan waaqayyo isa yeroo hundumaa galateeffamuu qabu gatani waan ta'eedhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan haalli daangessine rakkinni isheen daangessine haala kana jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a meeqan keenya dhalaata kaleessa gaafa rakkina keessa jiru waaqayyo na gargaari. Yaa waaqayyo akkas naa godhi waaqayyo iddoo akkasiitti na baasi jennee gaafa waaqayyo bakka sanaatii nu baasee handagannu meeqan keenyatu jira. Garuu haati kun haala kam keessattiyyuu rakkina keessa dhaabbatanii waaqayyoon galateeffachaa jiru. Waaqayyoon jajachaa jiru. Waaqayyoo yoo waammatan waaqa nama qaqqabu dhugaadhumaan warri waaqayyoo waammatan waaqayyo dhugaadhaan akka jalaa dho'atu waaqayyo akka haala wal qixxeessu waaqayyo haala hundumaa dirree galataatti akka ol baasu waan beekaniif amantiif abdii guutuudhaan waaqayyoon galateeffachaa turan. Dhugaa waaqayyoo faarfachaa turan. Waaqayyoon faarsuudhaan waaqayyoon galateeffachuudhaaf haalli beelli roobni rakkinni qorri baay'ee tokko namatti tola. Phaawulos akkas jedhe dura Kiristoos irratti ka'aa ture warra Kiristoosiif hojjetan irratti ka'aa gaafa ture qabeenya qaba. Gaafa sana hojjettoota baay'ee qaba. Gaafa sana kan isaaf ajajaman baay'ee qaba. Gaafa gara Kiristoositti dhufu isa kaleessa ari'achaa ture sana gaafa immoo qabamee fi isa ari'achaa ture sanaaf qabamee gaafa hojii isaa eegalu qabeenyi xaxxi warri abboomamaniif xaxxi gaafa jedhan maal jedhe jaalala Kiristoos irraa wanti gargar na baasu tokkoyyuu lafa kanarra hin jiru jedhe. Rakkinni haa jiraatu, beelli haa jiraatu, ari'atamuun haa jiraatu, wanti kamiyyuu rakkinni kamiyyuu Kiristoosiin gaditti malee Kiristoosiin ol miti waan ta'eef Kiristoos irraa gonkumaa gargar nama baasu jedhe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.
Haati kun seenaa kanadha. Dhugaa baay'ee natti tole, baay'een gammadee dhugaa dubbachuuf taanaan haalli kam duubatti san deebisne haalli kamiyyuu jechuudha. Akkana jedhama Macaafa Faarfannaa boqonnaa 3 guutummaadhuma isaa toon dubbisee baay'ee natti tola jechuudha. Ogummaan bu'aa akkamii akka namaaf qabu iddoo kanatti yaa ilma koo jedhee fakkeenyaan Phaawulos fakkeenya ilma gorsuudhaan ilma isaa gorsuudhaan dhalootaaf inni kaa'e jechuudha. Bu'aa ogummaan namaaf kennitu maal akka ta'e akkamitti akka baricha leenjifachuu dandeenyu kutaan kun sirriitti nuuf kaa'ee jira jechuudha. Ogummaan iddoo kamitti akka ogummaa isa foonii otoo hin taane ogummaan hafuuraan argamu. Ogummaan inni foonii foonuma keenya gaggeessa. Inni hafuuraa garuu foon keenya sin gaggeessa. Akkamitti inni foonii uf tuulummaaf keessaa qaba. Uf jajuuf keessaa qaba. Inni hafuuraa garuu inni foonii darbee foon hafuura keenya gaggeessuu hin danda'u. Inni hafuuraa inni Kiristoos biraa ogummaan nuuf kenname garuu darbee maal gochuu danda'a? Foon keenya sin gaggeessa. Akka foon keenya to'atamu akka yaadni keenya yaada gaddeebiidhaan yookaan yaada ajajamaadhaan yaada qajeelummaadhaan deebi'ullee inni ogummaa Waaqayyo biraa argamu inni karaa hafuura qulqulluu namaa kennamu inni kun barbaachisaadha jechuudha. Iddoo kanatti Salamoon akkana jedhee gorsa kenna jechuudha. Yaa ilma koo gorsa koo hin irraanfatiin abboommota koos yaadatti qabadhu. Isaan guyyoota baay'ee fi waggoota baay'ee nagaatti jiraachisu siif ni dabalu jedha. Gaarummaa fi amanamummaan sitti hin fagaatiin morma keetti isaan hidhadhu. Gabatee garaa keettis isaan caaffadhu. Yommus jedha laalaa yommus ati Waaqayyo duratti nama durattis maqaa gaarii ni argatta. Faara tolaadhaanis ni ilaalamta. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Humna ofii keetti hin hirkatiin. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii keessiif ni qajeelcha. Ani ogummaa qaba ofiin hin jedhiin. Waaqayyoon sodaachuun wanta hamaattis fagaadhu. Waaqayyoon sodaadhu wanta hamaattis fagaadhu jedha. Argitanii gorsi kun gorsa yeroo hundaa jireenya keenyaaf hafuura Kiristoos biraa arganne sanaan foon keenya illee gaggeessuu danda'u jechuudha. Argitanii iddoo kanatti ani beekaadha jedhiin of hin jajjiin jedha. Garuu Waaqayyoon yoo dursine Waaqayyoof yoo dursa laanne garuu ogummoonni kun hundumti isaayyuu Waaqayyo akka ittiin darbinee jiraannu taasisa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haati kun egaa akkuma argaa jirru iddoo kanatti daandiirra taa'anii faarfannaadha kan isaan faarfatan. Faarfannaadha kan isaan galatadha kan isaan dubbatan. Waaqayyo abdii isaanii akka ta'edha. Ilmoo isaanii baatanii kan isaan Waaqayyoon galateeffachaa turan jechuudha. Isaan amma karaa rigootaa aniyyuu lubbuu ijoollee isaanii oolfachuudhaaf daandii taaba'aniyyuu malee Waaqayyo waa akka godhu beeku jechuudha. Waaqayyo akka seenaa jijjiiru, Waaqayyo waan gaarii akka godhu, Waaqayyo kallattii hundumaatti akka inni gargaaru beeku. Argitanii warri Waaqayyoon sodaatan, warri Waaqayyoof of kennan, warri Waaqayyootti yaada isaanii kennatan yeroo kamiyyuu maal ta'u yeroo hundumaa yeroo kam haala kam keessattiyyuu Waaqayyo akka karaa isaanii wal qixxeessuuf beeku jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Rakkinni kamiyyuu wanti kamiyyuu jireenya keenya keessatti daandii keenya keessatti lafa tarkaanfannu hundumaatti maal ta'uu qaba? Kiristoosiin galateeffachuu, maqaa Waaqayyoo jajachuu, maqaa Waaqayyoo waammachuun jireenya keenya keessaa fagaachuu akka hin qabne haadha kanarraati dhugaa barumsa guddaa arganna jechuudha. Raajonni darban dhimma kanarratti nu barsiisaniiru. Ergamoonni kakuu haaraa keessatti dhimma waa'ee kanarratti waan baay'ee nu barsiisaniiru. Garuu eenyutti jiraate laata? Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan haati kun goota akka Asteer rakkinni kan gadi hin qabne. Macaafa keessatti Asteer rakkinni maatii ishee rakkinni qomoo ishee gara mootiitti siqxee akka isheen gaafanne hin goone akka isheen gaafattu godhe jabina isheedhaaf ta'e jechuudha. Rakkinni dugda duubatti isheen deebise.
har'a koo baay'een keenya rakkinni tokko yoo nurra ga'e of cabsuu gadachuu bakka waan meeqa waaqayyo haala kam keessattiyyuu waaqeffama. Waaqayyo haala kam keessattiyyuu hin galateeffama. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa iddoo kanatti Salamoon yeroo gorsa qabu bu'aa ogummaan namaaf kennitu sirriitti sagaleen kun haadha kanaaf galeefiira. Ogummaan jireenya keenya keessatti bu'aa akkamii akka qabu. Ogummaadhaan deddeebi'uun jireenya keenya akkamitti akka qajeelchu. Garamitti akka butu. Ulfina akkamitti akka butu sirriitti haadha kanaaf sagaleen kun galeera jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa obboloota haalli kamiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jireenya keenya keessatti dugda duubatti hin deebisuu hin qabu. Nu dadhabsiisuu hin qabu. Biyyi lafaa qorumsaan akka guutamte Kiristoos dubbateera. Qorumsa sana garuu rakkina sana garuu akka immoo ofii isaatii Kiristoos dubbateera. Karaa Kiristoos mo'icha erga arganne karaa isaatii injifanneerra waan ta'eef nuti maaliif dabarsinee rakkinatti of laalla? Haala kam keessatti dhiphina kam keessattiyyuu wanti nurraa eegamu waaqayyoon galateeffachuudha jechuudha. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Dhugaa baay'een gammade baay'ee natti tole jechuudha. Akkuma kana immoo namoonni dhimma kanaa yookaan yaada kanarratti waan kana hojjetan dhugaa dubbachuuf taanaani waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa kanuma caalaatti warra dhaloota kaasu warra dhalootaaf birmatu ta'a isiniin jechuun barbaada. Dhugaa amma baay'ee sabni keenya yeroo jalqaba dura miidiyaan hawaasaa kun kan irratti irra caalaatti ol qeeqan kan irratti wal cabsan kan irratti wantoota badaa hojjetanii amma garuu inni kun hafe miidiyaawwan kun namoota akkasii gara furmaataatti karaa ittiin namoonni gargaaraman karaa ittiin namoonni furmaata argatan gochaa waan jirtaniif illee guddaa galatoomaa jechuudha. Baay'een gammade dhugaa dubbachuuf baay'een gammade gammachuun mana hin jedhamne natti dhaga'amee jira jechuudha. Haadha akkasii goota akkasii kana argitanii bira darbuu dhiisuu keessaniif akkaataa kanatti nama dubbichi galeef nama sagalichi waaqayyo galeefi fiddanii gara iddoo qajeelummaa yookaan immoo akka kana caalaatti jabaataniif dhimma kana hordoftanii miidiyaa qabdan hundumarratti sheer adda godhuudhaan namoonni dhimma kana facaaftan dhugaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Egaa waaqayyo sinaa eebbisu haala kanallee egaa akkuma argitan miidiyaa garaagaraa irratti namoonni gargaaraa jiru wantoota garaagaraa akkaawwantii isaan ittiin gargaaraman illee maxxansamee waan jiru natti fakkaata. Kanaaf har'a birriin tokko salphaa miti jechuudha. Birriin tokko namoonni akkam godheen waan namatti kanaa kennaa jedhu namoonni baay'een jechuudha. Birriin tokko namni 10 birrii tokko yoo kenne birrii 10 ta'e jechuudha. Dirqama birrii 1000 lakkaa'amu miti. Gargaaruudhaaf jechuudha. Dhugaa birriin tokko yoo hiixatame baay'ee isaaniif bu'aa guddaa qaba. Kana caalaa jabaatanii gara dubbii sagalee waaqayyoo jireenya gaarii sanatti illee akka jabaatan godha. Waaqayyo immoo namoota kaaniif haati kun fakkeenya guddaa ta'u. Akkamitti yoo jettanii fakkeenya guddaa akkatti isaan ta'anii rakkina akkasii keessa ta'anii daandiirra ta'anii maqaa waaqayyoo waammatanii ulfinatti ba'uu jechuun salphaa miti. Namoota fayyaa isaanii guutuu ta'ee ba'aa akkasii daa'ima harkaan qabaatiin illee akka hin taanetti of cabsanii jiramtiiree miidhama addaa keessa galu yeroo baay'ee keessatti obboloonni shamarroota amma haadha kana daa'ima harkaan qabaatiin itoo ooman jedhiin leexaa isaanii too jiranii wantoonni akkasii yeroo isaan mudatu wanta akkas daandii irratti bu'uun yeroo isaan mudatu jiramti waan hin taane keessa balaa hin taane keessa kan galan jiru jechuudha. Waaqayyo garuu akkasitti akka karaa qabu. Waaqayyoon amanatanii waaqayyo irratti of gatuun akkamitti akka daandii qajeelummaatti nama geessu akkamitti akka waan gaariitti nama geessu barumsa guddaa namaaf kenna barumsa guddaa namaaf ta'a wanti kun jechuudha. Kanaaf sheer godhaa asumaan si dhaamsanii qabu dargaggoota otoo fayyaa guutuu qabanii namoota waliin ahanii fi kun dhugaa waaqayyoo barumsa guddaadha jechuudha.
waaqayyoon amanachuun waaqayyo irratti of gatuuni akkaataa kanatti gara dirree galataatti akka nama baasu waan gaariitti akka nama baasu dhugaadhaan fuula waaqayyoo dhaabbachuuni gara ulfinaatti namoonni akka namaaf namoonni akka namaaf gara gaariitti namoonni akka nama geessani waaqayyo akka namaaf kaasullee haadha kanarraatti waaqayyo fakkeenya godhatee waan guddaa akka hojjetedha kan baruutii yookaan hubachuutii qabnu jechuudha. Maqaan waaqayyo haa galateeffamu. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti ogummaan waan guddaa bu'aa guddaa qaba. Ogummaadhaan deddeebi'uun ogummaan hafuura waaqayyootiin karaa hafuura waaqayyoo namaaf kenname foon keenya biteetu jireenya waaqayyootiif akka jiraannu dhaloota kaaniifis akka fakkeenya taanu nu godhachuudha. በጥበብ መገዛት ስጋችንም ታዞ ለስጋችን ለመንፈሳችን ታዞ እግዚአብሔርን ማስደስተን እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ ተጠቅሞ ለሌላ ሰው ለሌላ ትውልድ ትልቅ ምሳሌ ሆኖ የእግዚአብሔር ስም እንዲከበርበትም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሕይወታችን ውስጥ በጥበብ መመላለስ በእግዚአብሔር በተሰጠን ጥበብ መመላለስ በብዙ ነገር ትርፋማ ለሕይወታችን ትርፋማ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ በምሳሌ መጽሐፍ ላይ እንደተናገረው ሰለሞን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ምክር ነው ከመጀመሪያው ምዕራፍ ጀምሮ ማለት ነው እንዴት አንድ ሰው በጥበብ መጓዝ እንዳለበት ልጄ ሆይ ያለ ነው እየመከረ ያለው በሕይወት ውስጥ የራስን ዕውቀት አስቀድም የእግዚአብሔርን ጥበብ የእግዚአብሔርን ዕውቅና እግዚአብሔርን በመፍራት ዘመን እንዳልቅ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ማስተዋልና እግዚአብሔርን ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት በውስጥ እንድትይዝ በውስጥ እንድትጽፍ እያለ እዚህ ጋር ስለ ጥበብ ይናገራል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እናታችን እንዳየነው የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በጣም ራሳቸውን በማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው ሁለት ሕፃን ልጆችን ይዘው ጎዳና ላይ ቁጭ ብሎ ግን እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ እግዚአብሔር ለተጠሉ እግዚአብሔር ለወደቁት ፈጥኖ ደራሽ እንደሆነ ነው መዝሙራቸውን ሲያሰሙ የነበረው ማለት ነው ሲዘምሩ የነበረው ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ወይ ደግሞ በዚህ ዘመን ይሄንን ሁሉ መከራ ይዞ እንደምታውቁ በአሁን ጊዜ በሀገራችን ሁኔታዎቹም አይመቹም የሚመች ሁኔታ አይደለም ብዙ መከራ አለ ለመቀመጥ ራሱ ብዙ ጠውረዶች አሉ ጎዳና ላይ እንደዚህ ሳንዞ ለመቀመጥ ራሱ ማለት ነው እዛ ውስጥ ነው ግን ዝናብ አለ ብርድ አለ ብዙ ነገር ራብ አለ ይሄን እኮ ከዚህም በፊት ማለት ነው እስከዛችኛው ቀን ራሳቸው ተርቦ ልጆቻቸውን ብቻ ያበሉ ያደሩበት ቀንም ሊኖር ይችላል ግን እነኛ እናት የእግዚአብሔር ጥበብ በውስጣቸው አለ እግዚአብሔርን መፍራት ለእግዚአብሔር መኖር ለእግዚአብሔር ከኖሩ እግዚአብሔርን በማንኛውም አይነት ውስጥ እግዚአብሔርን ካመሰገኑ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር የወደቁትን እንደሚያነሳ እውነታው ገብቷቸው እግዚአብሔር ያነሳኛል እያሉ ነበር የሚዘምሩት ወድቅ ያለው ግን ብዬ ተስፋ አልቆርጥም እግዚአብሔር ያነሳኛል እግዚአብሔር ደግ አምላክ ነው የሆነ እግዚአብሔር መንገድ እንዳለ ነበር የሚዘምሩ ነበር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከና ተቀደሰ ይሁን። እውነት በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ጳውሎስ ሲናገር እኔ ከእግዚአብሔር ፍቅር ለእግዚአብሔር ለመኖር ከእግዚአብሔር ስራ ምንም ነገር ምንም አይነት መከራ ሕማም በሽታ ምንም አይነት ፈተና ቢመጣ ከእግዚአብሔር የሚለየን ምንም የለምና እንዳለው እናት ምንም አይነት መከራ ምንም አይነት ማለት በቃ በምንም አይነት ችግር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ከመጥራት ወደ ኋላ አልተመለሰም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንዳንድ ጊዜ እኮ የሆነ ትንሽ ራሱ ሲያመን እግዚአብሔር ለምንድነው እንደዚህ ያደረገን ምናምን እንላለን። እናት ግን እግዚአብሔር ለመልካም እንዳደረገ ያውቁ ነበር። ክብር ለጌታ እውነት በተለይ ለትውልድ እናት በጣም ትልቅ ምሳሌ በጣም በቃ አለ አይደለ እውነት እና ይሄ መጽሐፍ በምሳሌ መጽሐፍ ላይ ተጻፈው በእውነት ጥበብ ምን እንደሆነ ጋብቷቸዋል ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ምንም ነገር እንደማይሳል ለእግዚአብሔር የሚሳል ነገር እንደሌለ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ማድረግ እንደሚችል በደንብ የገባቸው እናት ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ። ስለዚህ አሁንም እናት መርዳት የምትፈልጉ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ እነሱ የምረዱበት ሁኔታዎች ስለተመቻቸ
አንድ ብር ራሱ ትልቅ ነገር ነው። 10 ሰው ነው አንድ ብር ከሰጠ አብር ስንት ብር ይሆናል? እና እንደዚህ አይነት እናቶችን ማበረታታት የኛ ግዴታ ነው ማለት በፍቃዳቸው ወደን ሳይሆን ተገደን ራሱ ማድረግ ያለብን። እውነት በጣም አንጀት ይበላሉ፣ ጎበዝ እናት ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና በጣም ደስ የሚል ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለው ሶሻል ሚዲያዎች እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ወደ እንደዚህ ለህዝብ ማድረጋቸው በጣም ደስ ይላል። ብዙ ለውጥ አለ። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን። ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው። እንዲሁም ደግሞ እኔን እናት ምንም ነገር ሳይበግራችሁ አጠገቧ ሆናችሁ ረድታችሁ በቃ ከወደቁበት እንድነሱ ላደረጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። የማታ እንጀራ ከምንም በላይ ነውና እግዚአብሔር ከዚህ የበለጠ ጥበብና ማስተዋል ያብዛላችሁ። ተባረኩልኝ። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ክብር የወደቁትን ለሚያነሳ ለወደቁት ደራሽ የሆነ ለተረሱ አስታዋሽ የሆነው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ተባረኩልኝ። እኔ እህታችሁ ፍርቱ ነኝ። ከወደዳችሁ ሼር ያደረጋችሁ እኔ እናት እንዲረዱ ላልደረሰ እንኳን አድርሱ። በተለያየ ሚዲያ ላይ እነሱ የሚረዱበት ሁኔታዎች ስላሉ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ጸጋ ኃይል ይብዛላችሁ። ማስተዋልና ጥበብ ከእናንተ አይለይ። ተባረኩልኝ። መልካም ቆይታ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ያደርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት አስቀምጡ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። እግዚአብሔር ጸጋ ምሕረትና ማስተዋል ጥበብ ይብዛልን። ወዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ